keessan ifama godha muyitii qabadha burte arsi dhufteerti anatu shojjinaatu jedha hundi keessanuu tokkicha ifama faan akkuma lafaanaa softetti akkuma natti himtetti akkuma mucaa mana hojii fiddee gashitetti eessatti akka galchite tokko irraa hin dogongorin gaafa duutes immoo akka itti du'a ishiisitti man akka eenyutti immoo akka galchite mana kontiraataa sana akka baate akkuma ana keessan natti odeessitetti otoo waan na tokkitti irraa hin dogongorin dubbii ana keessan natti himte asitti irraa dogongorte taanan shakkiin akka sibira qaqqabu dhaggeeffadhu obboleettii kanaafuu waan na tokkitti irraa hin dogongoriniiti dubbadhu namni tokko malsii jala hin deebisinaa dhaggeeffadha. Ayyee burtee muyitii qabadhati hundi keessanuu muyitii qabadha anaa ittaasaa anaa fi burtee arsii waliin haasofne ishee lubbuu baga nagaan nuftee duraan dursa waaqayyoon jabana siifaa kennu bulettee nyaataallee nabsee ishee amaaru haadhoo koo dhugaa mucayyoo bichaa barbaanna amma intala akkana jirtu tanaan sababuma ishiin irraa waanuma irraa beektu waan beektu bichaa hin waan hin beekne namni dubbadhu si jedhe hin jiru waan beektu bichaa takkasitti hin dabalin takkasitti hin hir'isin wanni sodaatu tokko immoo hin jiru. Sodaatiin eenyumtu baatu godhuu danda'u. Dhugaa koodee keetii baasii si jammaru firuu keetii dubbadhu waan beektu. Taaptaa godha. Tokkoffaa dhaggeeffadhu daa'iman harkaa qabaa jira hundi ittiin na yaamte nan ba'a galgala ishee gootanii na seessistan jechuu ooffitu baadhetti. Rakkoon qabayyee. Tokko ilaali miicawoo tana oggaa dura jechuudha. Oggaa dura sulkii waliin qabu. Silkii waliin qabnu silkii kee beekta sabaraa ta'ee itti sabashiirra ta'ee hin beeku argattee naaseente. Hin beeku waluu hin beeknu jechuudha. Kazaa haayattee naaseentee sannaayit warqinaa jira. Sannaayit warqinaa jechuun maqaa ishee immoo hin beeku. Abbaa immoo maqaan hin beeku mitikkee aabbuuti. Kazaa hooshin maqaan haayattee naaseentu obboleetti teessin barre oolmeen lakka biree ani intala adaadaatiin titii naan jette. Sabni intalli adaadaati jaayennaan intala adaadhaa teetii loodeeti naan jette. Oonyu rashin jannaan intala shittootiin tikkee dhabirnaan tuuftee sakkam jirta eessa jirta illee wal gaafannan as dukaa hin jira an jette. Erga dhuftee turtee jennaan waggaa tokko darba fixaatan jira guma lamaayyuu naan jette ishiin. Naan jette akkasi maaloo rakkadhe maal rakkadhe mana niitittiitis na hojjisiisti. Magbii nan hojjedha. Halkan keessa sa'a 8 rafaa. Raftii hin qabu. Kan hojjedhu birrii kuma takkaan naan jette. Inde beerutti deemtee miti beerutti waan qabeetti akkamitti kuma takkaan jira bahaaree deemee kanneen asitti dhufee kumaa fi balamaan gale akkamitti qatti seenta. Biiroon kee qabneenna biiroo miti ani qaxxisuman dhufee naan jette. Akkasii maarree miti kee hin jedheen mana hoo qayyarachuuf ani si gargaaruu barbaadde warri ani irraan dhufe si haa gargaarani kontiraataa kee waggaa lamaan kee fixi. Iqaamaaf fide yoo iqaamaaf kontiraata fixin jarri bilooksii godhaa an jedhe haaraa fixaataan jira naan jette eeshoo fixxiniititti asumaan bakka barbaadden qayyara dhulettoo ishiin eeyyama sii kennite warra biiroo kiyyaa gaafadhee tassi qayyarsiisaa an jedhe eeshi naan jette guyyaa isa walirraa cufte barii isaa naa bilbilte bakka aniititti rakkoon qabu qayyarachuu mirga qabu naan jette akkasin jettee niitittiin lakkimti ijoolleen jarri kun amanamanii keessa nama gargaaranii bilookii nama godhanii. Jadi lakki rakkoon qabu sa'aatii ani mana jiru dhufanii si haa fuudhan naan jettee an jette. Akkasiin jettee niitittiin eeshi nan gaafadha. Erganittiin akkasiin jettee si yeeyyamte nan gaafadha. Yookaan immoo niititti madaamii jeetti kenni nan haasofsiisa nan lakki rakkoon qabu naan jettee nan jette. Eeshi jedha. Jedheeni maaloo ce'uun adaadhaa yaa takkatti rakkatte kontiraatas fixxe iqaamas fixxe asirraa naa galchuu dandeessanii jedhe. Kazaa jennaan yoo iqaama ofirraa qabaatte hin barbaanne dootti. Yoo kontiraata ishee fixxee madaam ishee eeyyamtee fi gara barbaadde naa qayyarattu jedhani rakkoon qabu naan jedhan. Eeshiin ceyyooniin jedheen rakkinnan qabu jettee madaaminii sa'aatii ani mana jiru dhufanii si haa fuudhan jettee hin jedheen. Maarree erga madaamin akkas jettee eeyyamtee fi naan jette. Sa'aatii madaam ishee mana jirtutti lukeeshinii naa ergitu taaksiin erginaa fi akka yaa fuudhu naan jette. Eeshi mitikkee akkana jedhan warri biiroo miitikkee sa'aatii mana jirtu. Dhiqaa keetis fatta ishee bayi biraa. Lokeeshinii mana keetitti ergi narratti ergi taaksii dhufee fuudhusan huunaatti jarri naa ergani namicha taaksisanitti akka erganiin kun yookaan namicha taaksisanii lakkoofsa kee kennee dhufanii si haa fuudha lokeeshinii ergitaa warra biiroo bira si fidaa eeshinaan jette kaazaa lokeeshinii ergeef lokeeshinii sirratti erginaa lokeeshinii sanii taaksiin dhaqee fuudhe taaksii fidee barii isaa hojii seente hojii bakka seente sanitti ji'a sadaffaa keessatti namtichi dhufee iqaama hojjechuudha warra biiroo irratti dawwallaan paaspoortiin ishii ilaallamnaan bilookii ta'ee jira. Deebisanii warri biiroo naa dawwalanii mucayyoon ati jette ana daadaa tiyyaa jette mucayyoo bilookii jala jirti birna jette lakki bilookii miti waggaa lama fixe naan jette iqaama safarraa fixe naan jette
Yeellak kanuu bilookii godhamtee jirti. Warra biiroo jedhanii biirootti deebise namichi kun. Biirootti deebisee guyyaa sadaffaa maaloo hin baasiin hin qarqaaraa. Hin baasitti erginu dhufumaa tokko hin balleessin akkamitti qaama ofirraa fixxee kontiraatas fixxee bilookii gootiniititteen. Lakkoofsa namtichaa hin qabdaa jennaan hin jette. Qabadhaantanii taaksii qabanii hin baasitti ergan. Hin baasittoo erganu namtichatti dawwalnaan warri hin baasii maal jedheeni namtichi warra hin baasitiin jechuudha. Kontiraata iffinne waggaa lamaatti shiitis iffinne nus eeyyamne hin gaggeessine kaasnaa cabsiteeti paaspoortii hattee baate namtichi. Kaazaa warri hin baasii immoo cayyoodhaan jechuudha. Ati hattee baate lakkanatti hin baanetti. Erga hattee hin baane wanta kan nuti sii fixa deebiin buutaa hojii gaditti deebi'anii. Yoo isaan akkana jedhanii sa'aatiin deemee jira halkan keessa sa'aatii 11 sa'aatii 12 hin baasnu keessa jedhan cayyoon. Warra biiroo achitti akkana jedhan namtichi akkana jedhe nufi giwatti ifuu nufitti nufi wanjalaa naan jette. Naan jenna maaloo giiftii too warri hin baasee mana hojiitti deebiitiin nuti akka taattale nuti sii fixa jedhanii. Eessa dhayti nama biraa hin beektu. Ani kan jiru mana xalabaati giiftii too maaloon an maajee takkittuu tana duruma ilmoo keetii takkittuu tana ubbira naateechi saga jarri fixutti jedha warra biirooti. Warra biirootiin akkana jedheeni sa'aatii 12tti makaraa meeqan itti boo'ee naa taaksii qabattee haa dhuftu taaksii yoo seente lokeeshinii erginaa fi haa dhuftu jedhan. Kaazaa lokeeshinii taaksii qabadhuutiin jedheen taaksii qabadhu lokeeshinii sii ergan lakkoofsa isaanii kenni. Jedheen lakkoofsa isaanii kennite taaksii qabattee raayita mucayyoon buleettiiti. Jechuun warra biiroo buleettiiti. Jechuun warra biiroo kinaalaa qabamti. Laalaa qabamtee nama murtee akkam boonarratti canaannaqattee of canaannaqxina naan jette of canaannaquurra naaseessisiiti namticha kana naa takataattala maala daruma rabbii jedhan. Eeshi warri hin baasin takaattalla jedhani warra hin baasiti beekaa sirratti naan jedhan. Sigale jedhanii mana hojii kana seente lammata jechuudha. Mana lammataa seente kana dhuma akkanatti waliin taphannu oduun haasofnu silkiin kee xalafa. Silkiin kee xalafamu sanii an xalafame oonu irratti ishee irratti dawwal hin waraaba malee naannoo silki. Kazzaa miti keessa silki kee hin xalafte. Lakkan hin xalafne. Lakki miti keessa sun hin xalafe. Hin xalafne naan jetti. Kazzaa lakki miti keessa sun hin xalafe maaliif na xalafta geefti kun? Kinoo beessitu na xalafe lakkoofsa keetii qabu hin jedhe. Jennaani lakkan sun xalafne waan si xalafe waaqayyo nagaan nan galchin naan jetti. Lakki miti akkanas hin jenini na xalafe. Maali? Nan xalafti kun baadota sallaftee maaliif na kennite mistira kiyyaa? Jedhe lakkan sun xalafne akkasi adoo ishee irratti hin cufin adaada keenya jira. Tanhaati fi irratti dawwalee adaadi fuuti jemti keen akkana na goote maaliif akkana naa goote adaadoo naa gaafadhu hin jedhan eeshi naan jette. Ammas deebisee lakki biloogii yaalaa na baasi maaloo na xalafte yaalaa na baasi hin jedhan hin xalafne itti sun hakatte. Eeshi kanaan tikke eeshi erga kana ta'e rakkoo hin qabu. Jedhee tan bilookiin godhee bilookii na goote erga sa'aatii ishiin bilookii na goote waliin isaa sun jembeenu silkii ishiitis bilookuma jira kiyyaas bilookuma jira jechuun ceyyoo. Waliin haasofne hin beeku. Sigale deebisee qoy gannatti fixanne deebisee immoo yoo waliin loogii wal gone ji'a 4 buunne kan ersi naaseene jennaan ersi naaseeneti maaloo mucayyoon oollaan irra jirtu naan jedhe biirootti deebitee jirti mana hojii oduma jirru akkatti wallollee silkii kee xalafnaan bilookii wal goone quba waliin qabu hin jedhan mucaadhaan jechuudha. Lakkii naan jedhee jennaan warri biiroo naan jedhe biyya biraa erguu hedanii naan jedhe akkamitti biyya biraa erganii hin jedhe jennaan asitti bilookii hojjechuu hin dandeessu yoo seente hin qabamte. Ante biyya biraa eessa ergarree gara biyyaa galchuu hedanii jennaan ani bakka biraa akka hojjettu barbaadu gara biyyaa akkanaa galchtuu warra biiroo naa gaafadhu naan jedhe. Dawwalee warra biirootiin maal biyya biraa ergitanii galchaa jedhe irsi naa galchaa jedhe isin irratti illee bilbilaa jira lakkoofsa keessan kenne biyya biraan erginaa galchaa mucayyoo hin jedhe. Ersisin beeka jechuu kana hundaayyuu. Ersuu lakkoofsa fudhatee warra biirootis haasofsiifatee jira. Qoy asirratti dhiifama naa godhi gizee tokkicha. Biiroon suni eenyu ishiin biiroo laalilaa. Mucattiin biiroo ittiin beerutii dhufte osoo hin taane biiroo ati ittiin Itoophiyaadhaa dhuftetti ergite miti akka ishiin achi galtu. Mucayyoo tana beerutiin baate dubaawuma kana keessa. No. Qoy. Asirratti na dhaggeeffadhu. Biiroon itti mucattiin galtee biiroo ati itti Itoophiyaadhaa dhufte kan ishiin beerutii ittiin dhuftee miti. Ishii? Anas keessa ani qayyareef. Okay, kanatti qayyarteef sun eenyuun? Ishii biirittii sanas akkamitti beekta? Walitti dhiyeenya akkamiis qabdu? Isa nuuf himime. Warra biiroo waan tokko sitti hima. Asirratti
ila dhaggeeffadhu obboleettii koo. Ati namni hiddii miti sitti miciriqu namni omaa si godhu hin jiru. Iliqis biyya achii maatii waliin nyaachisin dhugaa jiru osoo beektuu hirran ciisin wanti namni si godhu hin jiru. Uummanni Oromoo siifi miti saba biraa fuuntaa namni caafii keessirraa tuqu hin jiru. Yoo warri biiroo si sodaachisanii yoo namni biraa si sodaachisee namni waan tokko si godhu hin jiru waan ta'eefu dhugaa jirtu dubbadhu biirittiin isheen sun Dubaayii keessa eessa jirti? Safara kam jirti? Billi ishee heenyu hamma tokkitti ishee toon sobin osoo hin sodaatin dhugaa dubbadhu jechuudha. Maaliif biiroon kun siin goddanyaa sila taateef ofii keetii sila beektuuf bilbila obboleettii keetii kennitee fi kottaa obboleettii koo naa fuudhaa jettee miti? Obboleettii kee immoo dhufaniitii sii fuudhanii miti? Paaspoortiin erga ispaardii ta'ee namni tokko biyya kamuu deemuu hin danda'u. Okay, kanaafuu dubbiin ilaalaa liburtu ummati kirkiraa dubbachaa jirta obboleettii koo na dhaggeeffadhu. Dhugaa kee qabdaa? Ishi nabsee rakkoon ilaa abu nabsee koo baay'ee galatoomina kabajjee dhufuu keetu. Burtee dhiisime burtee warra shawaa dhiisime qoy haa dubbattu burtee arsee haa dubbattu qoy haa fixattu qoy simmeetii shaa fixattu. Wanni gaafa. Ishi garuu akkasitti gaa bilbilan tanitti sakkas tokkoon mina kan baani. Olit deebinaa miree jarri sootti dhufanii olit deebinaa qoy mee yeroo tokko sagalee manni sagalee sun abbachaa jira mucayyoon haa dubbattu zim jedhee itti fi ganni obboleessa ishiitii nan bilbilaa galumee dhufee obboleessi mucaa duute. Ayyee bilbiliif ati muyitii qabadhu deemi bilbili ishiin haasoftee hafittu ati burteen tun deemi bilbili ayyee lubbuudhaa ifitti qadhati. Dhaggeeffadhu lubbee kiyya. Inni biyya biraa erguu hedan jennaan akkamitti biyya biraa ergitanii jedheen hin jiru kan jedhee gaafadhe immoo nuuradha maqaan ishee kan jirtu raas geemidha. Okei lakkoofsa illee keessanas ni erga. Tadura na gargaarte na baaste obboleettii ishee quxisuu caaltu jedhamti. Wanna asfaraaraan tokkollee hin jiru. Asfaraara namaatillee sodaanii lubbuuti. Asfaraara namaa dammoo koodeetii yaa hin qayyaru. Deebisi. Kazzaa yennaan gara biraan ergina irsinaa galchaa jedhee. Irsinaa galchaa lakki mucayyoon galuun barbaaddu hojjechuu barbaadina jedhan. As keessatti akkamitti hojjetti? Injin biyya biraatirraa naa galtu na jette. Akkamitti biyya biraatirraa hin galti jette. Tikkeetti lama muramaa fi tikkeetti tokko biyya tokkorraa immoo gara Itoophiyaa galtii na jette. Akkasii garuu irsinaa galchaa jedhee. Kazzaa caaltuun bilbila na yaalaan kaastu tanuura naa ergina kanuura ergee mucaadha. Siigalee kanuura ergee waliin haasaanii hin galtii naan jette jedhamu jaan. Hin galti naan jette tikkeetti qubbeessine galchinaa naan jette naan jette. Eeshi ani garuu fiqaada ishii bala biyya biraa erguu hin danda'ani. Na galchaa jechuun mirga qabdi. Jedheen hin jira irsillee jechuun haasofsiisee ture. Sa'aatii kanatti gizeen ayni dawwalee nuuradhaan gaafa dhugan mucayyoon illee waliin haasa'an jira. Kaza mucaadhaan waliin agganaanya'ee waliin lakkoofsa nuuraa ergee fi tajaajiltuuf ergee fi mucaan haasofsiisimee ati dawwali qaxxitaa dawwali haasofsiisee muun xaqqabaman yaa jedhan wasaab bicha xaqqabaman jedhee qaxxitaa dawwali haasofsiisin jedhe mucaadha. Maaliif ani galis giddeetaa hin jedhuuni okashina nama qabaattee hojjechuu dandeessi gadi hin jedhu yoo sii galti ati haasofsiisa hin jira mucaadha. Mucaan akkana jedheeni silkii qalma san walirraa dhufne mucaan islaan haasofsiisan ergasanii deebi'e anis mucaan haasofsiisa. Ji'a afuriin boodatte jechuudha odoo ji'a jashiin ji'a shanaffaa jaaffaa seeniin erga ji'a lammataa onlaayinii irraa dhaamte jedhan. Xiqqoo ture ji'a shanaffaa fi torban tokko jechuudha akkana guutate haa jedhee naaseena himuudhaan oomishni kun jeezuma jedhee ilaalean. Kazaa maaliin mucayyoon onlaayinii irraa abamte akkamitti hojii seente hojii seente asuma Dubaay oonyu seesise nuura seesise tol asente hojii seente to si haasofsiiste hagam si haasofsiiste darbee aga torban tokko na haasofsiiste naan jedhu jaan. Ayyee. Maarree nuura daawwalteen gaafattu nuura silkii ishiin hojjetu jedhe. Mucaan akkanuma naan jedhe. Erga nuuraan galchite nuura maan gaafan silkii ishiin qabdanna silkii ishiin nuuraan hin hojjetu naan jedhe. Anas teessee asitti hojii ishii seenus quban qabu. Asitti hafuusitti si wanqa maaliif hin deemti hin galti waan jedhanii sanumaan hin beekan. Maaliif waliin haasofne waliin takataatallee waa'ee bakka siifaan lakkisi siifaan waan siifaan. Munir qoy bannaa taasaa jirti dhusi qosimee qoy haasaa jirti haa fixattu fixadhayyee ganaa bakka du'aan keenya usimee mucaa nama haasaa jirti itti fixayyee. Dhaggeeffadha. Siifaan waan sun hin jiru. Naan jette jechuudha jedheen jechuudha waan waliin haasofne asitti haftee hojii seentee oomishni seessee oomishni beeku qabu sa'aatii san irsaan agganaanya'ee warra biiroo erganiif erguu baatanii wanni beeku tokko hin qabu boodee to'an. Deebinee immoo asitti jechuudha laala dhaggeeffadha keessanillee warri dhufeen arrabseetu na gaafa jechuutu ajjeesee jedhe. Bakka kanatti immoo jechuudha bakka kanatti immoo eeggadha aduu
ከምሳት ነው ጅማት ተከነ ቀጥታን ብል ስልኪና ብልብላ ቀጥታ ስልኪ ለሆነ ብልብለሙ ጊዜና ብልብለም ስልኪ እስከ ሰቲን አገሪያ ከዲቤተ ስልኪ ፍረደ ኩሽና ሴኔ ካስ ብርቱካን ነሽ ናንጂ አዎ ሳናይት ወርቃን ብትባል ያክስት ልጅ ነች ናንጂ አዎ እኔም ደውልልሽ ከኤምባሲ ኢትዮጵያ ነው ናንጂ በሰላም እንጂ አዎ በሰላም ነው ናንጂ ይሄን ብትታወቁት ከሰናይት ጋር እስከመቼ አውርቷቸዋል ናንጂ አራ ቆይተናል እኛ ትንሽ ጥል ነበረን ቆይተናል እንጂ እባክሽ ተባበሪና ተባበሪቲ ስልኪ ቤተሰባና አከኒ ናንጂ የቤተሰብ ቁጥር የለኝም የባላ ግን አለኝ በሰላም ነው አዎ በሰላም ነው ናንጂ እሷ ደህና ነች እና አዎ ደህና ነች ናንጂ እሺ በቃ የባላ ስም እባክሽ ላክልኝ ናንጂ እሺ በዋትስአፕ ግባልኝ እንጂ እሺ ናንጂ ዋትስአፕ ብናሰነ ቁጥር እርሳ ዋትስአፕ ብናንቀባዩ ያርገቹ ጥቋቱረት ስልኪን ኩን ሆጀቱ ስልኪ እባክሽ ተባበሪ ናንጂ በሰላም ነው ወንድም ምን ሆና ነው እንጂ አረ ደህና ነች እሷ አክምፔን ነች ናንጂ ታማ አክምፔን ነች እንዴት ታማ አክምፔን ነች እና አጠገብ ከሆንክ ትንሽ ላናግራት እኔ እሷ አክምፔን እኔ ቢሮ ነኝ ናንጂ እሺ ምንጭ ልጅ ጠይቄ ጠጋፈደ ቁጥሪ ቤተሰባሽ ይርገው እንግዲህ አስመደ ቤት ማለት ኦቦሌስ አባ ማና ሰናይት ኒቲን አዝፍትሽ ጋፈደ ማለው ኤምባሲ ዳከነ እኔ ናዳ ወላኒ ቁጥሪ ቤተሰባጀን ቁጥሪ አባ ማና ከይተው ከን ሞን አነባ በላት አባ ሰፋና እርግ እንግዲህ ጀና ና እርግት ከዛ ኩኒ ክኖ ቁጥሪ አባ እርስ አባቲ ክኖ እርግፍ ጥቆቱሬት ገብሴና ብልብል ነው ገብሴና ብልብል በቃ ተገናኝተናል ከቤተሰብ ጋር ናንጂ ምንድነው ችግር አለ እንዴ ምንም ችግር የለውም አንቺ ተረጋጊ እሷ ደህና ነች አክምፔን ነና እንጂ በቃ ምን ሆነ ነው ታማ ነው እንጂ ወራቢሮት ከነ ሲንጀ ካና ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነው እንጂ ደህና ምትች ከና ብልብል ኦኬ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ትዩ አከስ እንጀ ብልብል ቤተሰብ ብልብል ኦኬ ዱቴ ወከም ዱቴ በሪሺ ዮቲሺ አምኔ ጅራ ስላሺ አምኔ ጅራ ሬፍ ፈገልፈና ጀተ ፍቅሬን ከንጂ አንቱን ጅርት ግሩቢ ረትለ ግሩቢ ሂዳሜ ግሩቢ ብሪን ጉራማ ጅሩ ከነረት እሺ እንትን ዱቴ ናንጀን ነምትች ዱቴ ናንጀ ታማ አክም ቤን ነች ናንጀ ከነ ብቻ ናንጀ ነምትች አቲ ዱቴ ወረጆለ ወላ ተራ ዳገሰ ጀቹ ዱቴ አተስመራ ዳገሰ ዱቴን ጀን ናንጀን ነምትች ታማ አክም ቤን ነች አሁን ደህና ነች ኧረ አንቺ ተረጋጊ ደህና ነች እሷ አከርበና እንጂ ነምትች ወረ ቢሮ ሰነት ደወሉ እንደንደኝ የራስ ሳሰነት ምክንያቱም ወረ ቢሮ ሰነትን ቤታምቲ ወረ ቢሮ ሰነት ይሆን አን ደወለቱ አን ነገር ቃል ጊዜ ሰንጀዳኒ ማለዋን ዋንም ቤክቶ ኮንቀው ሜቆይ ነንጋ ፈዳይት ታን ረርቶ እንደወለ ስልኪን እሺ ጭራሽ ማዩ ናያም ዋን ይሁን ቤቆን ዋን ሽነ ቦቴ አቲ ቢሮ ሰኔ ናያም እቱ ሂሜን ጅረርሰት ማለ ኑራሱ ስልኪን እሺ ናያም ዋን ሞኮር ማረም የከነ ካንጀ ናያም ማለው ሰፋ ati mana madani jirta mo mana ijasa jirta ati mana kontrata irta xalaban jira xalaba jechuun mana kontraatati kontraata ganni isa ko yeroo dheeraa ቆይ tiji ቆይ dubbirra jirra ati miciyattiidhaan quba waliin qabdan waluun agarree jechuudha bolettee oduute tanaa taabota 44 malkii ishiituun beeku silkii assamuun gisee waliin haasofnu bichaadha silkumaa waliin haasofne malee waluun argine bakkitti walloon lemmoo silkii biloogii wal godhuu malee arraba waliin arrabsine Gaafiin si gaafadha burtee yeroo takka bilbila keessa laa wal bilooktanii hirtanii bilbila keessa argatanii sitti bilbilanii. Bravo. Guyyaan odoo walitti bilbiltanii hiriyaa dheedhanii fuudhanii bilbila ishee keessaa si bilbiluu danda'an. Wal bilooktanii jirtan micayyoo tanaan erga wal loltanii turtanii jirtan bilbilicha eessa argattanii akkamitti argatanii siif bilbilu. Laala boota kanattillee maannoo isatti taadhaa quxura hin jennaanin min argilishal siraa yaadallee mindeenaa hin jedhe namtichi. ማረም ያከስና እንጀል በሪሰለ ሪካርድ ቆይ ወንድሜ ሞተች ሰምቻለሁ ሬሳው መቼ ነው ወደ ሀገር ቤት የሚገባ እንዴት ነው ሞተች ይሄን ነው ሬሳው ጀና ስልከሪና ቀይ ዋሳብ ወሬ ዋሳብ ያላ ይፍትፍት ዋሳብ እናሰን ስሚ አንቺ ተረጋግተሽ በምንድን ነው አውሪና እንጂ አውሪ እኛ ከቤተሰብ ጋር ሁሉም መረጃ ሰጥተን ተነጋግረን ጨርሰናል እንጂ ለምን ተቸከረና እንጂ ላፎ አማ ዱቢን አገፈዳ ከጀራን ዱቢን እሱ ጅርቲ ዱቢ ወረ ጃዛ ብረ ጅርቲ ምጨየቲ ከመጀሰ ወረ ጃዛ ሲያቹ አማሺ ከነማዳ ኢሹ መታና